oduu teenyaa jalqabaatiin wal dhibdeen geedoo keessatti dhalate hariiroo mootummaa Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa balaa keessa buusuu malaa jedhame. Gama biraatiin waraanni Masrii bakka waraanni Itoophiyaa jirutti bobbaafamuufis yaaliin godhamu Soomaaliyaa fi Itoophiyaa caalaatti wal dhabsiisuu akka danda'u himame. Sochii waraanni Masrii gama daangaa Itoophiyaatti deemuudhaaf godhaa jiruu fi wal dhibdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa hammaachaa jiru bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin wallisaa Caalaa Bultumee irratti yaaliin ajjeechaa cimaan raawwatame. Wallisaa kana jeneraalli biyyaa tokko rasaasaan rukutuun erga himamee booda dhimmichi ijoo dubbii ta'eera. Yaalii ajjeechaa halkan edaa Caalaa Bultumee irratti godhamee fi eenyuutu yaalii sana godhe kan jedhu bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi pirezidaanti Putiin jimmata dhufu Alaaskaatti wal arguuf beellamatan. Tibbana Ameerikaa fi Raashiyaa jidduutti waraanni niwukilaraa dhalachuu mala jedhamee osoo sodaatamaa jiruuti Tiraampii fi Putiin wal arguuf kan beellamatan. Hooggantoota addunyaa sodaachisan lamaan wal arguuf jiran irrattis gabaasa bal'aa qabna. Oduu teenyaa xumuraatiin aanaa illuutti lolaan hammaate dargaggeessa gannaa 25 ajjeese. Gabaasa guutuu isin biraan geenya akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin wal dhibdeen geedoo keessatti dhalate hariiroo mootummaa Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa balaa keessa buusuu malaa jedhame. Gama biraatiin waraanni Masrii bakka waraanni Itoophiyaa jirutti bobbaafamuufis yaaliin godhamu Soomaaliyaa fi Itoophiyaa caalaatti wal dhabsiisuu akka danda'u himame. Seensa bara 2024 wal dhabanii dhuma bara 2024 araaramanii kan turan Soomaaliyaa fi Itoophiyaan ammallee wal dhibdeen isaanii bifa haarawaan ka'uu akka danda'u himameera. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan yoo xiqqaate ji'oota 11 caalaa dhimma ulaa galaanaatiif beekamtii Somaaliilaand irratti wal dhabuu waan namuu yaadatudha. Ta'us garuu biyyoonni lamaan muddee 11 Ankaaraatti wal arganii muddee 12 araaramuu labsanii turuunis ni yaadatama. Faallaa kanaa garuu tasgabbiin biyyoota lamaan jidduutti ji'a 8 dura dhufeera erga jedhamee booda amma immoo dhibdeen biraa Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti dhalachaa jira jedhame. Kunis ammoo wal dhibdeen geedootti tibbana uumameera. Wal dhibdeen geedoo kun biyyoota lamaan kanaaf jijjiirama siyaasaa murteessaa ta'uutu mirkanaa'e. Tibbana gabaasaaleen Baladhaawootti qondaaltonni waraanaa Itoophiyaa humnoonni Soomaaliyaa Baladhaawoo akka gadhiisan akeekkachiisaniiru jedhu bal'inaan faceera. Bulchaan Baladhaawoo illee dhimma kana mirkaneessanii waraanni Itoophiyaa waraana Soomaaliyaa asii ari'aa jira jedhan. Akka gabaasa baheetti waraanni Itoophiyaa humnoota naannoo Jubaalaand waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa kan jiran yoo ta'u kun wal dhibdee Moqaadishoo fi Finfinnee jidduutti ammallee oowwisuu danda'a jedhu. Gabaasa bal'aa dhimma kanarratti kan hojjete Gaarawee Online. Itoophiyaan mootummaan federaala Soomaaliyaa waraana isii geedoo keessaa akka baaftuu irra deddeebi'iin gaafachaa turte jedha. Gaarawee Online gabaasa halkan edaa hojjeteen. Dhimma kanaaf immoo Finfinneen jeneraala waraanaa isii gara geedootti erguun ishees ibsameera. Jeneraalli Itoophiyaa maqaan isaa hin eramne kun erga geedootti imalee booda Abdirashiid Jaanaan yookaan ammoo geedoo keessa kan jiranii fi basaasaa mootummaa federaalaa kan ta'e walitti bu'iinsa yeroo dhiyootti uumame kaaseera jechuun jeneraalli Itoophiyaa kun himachuun naannoo geedoo jeneraalli kun akka gadhiisu akeekkachiisa cimaa itti laateera jedhu. Jeneraalli Itoophiyaa qondaaltota Jubaalaandii fi jaarsolee gosaatiin akka wal argan kan ibsu Gaarawee Online Jaanaanii fi yookaan ammoo qondaalli waraanaa Soomaaliyaatii fi loltoonni isaa Baladhaawoo keessaa bahuu akka qaban jaarsoleetti jeneraalli waraanaa Itoophiyaa kun himeeraas jedhama. Manguddoonni Soomaalee walitti qabaman waraanni Soomaaliyaa asii bahuun maaliif barbaachise jechuun jeneraala Itoophiyaa gaafii gaafataniiru. Jeneraalli Itoophiyaa gama isaatiin mootummaan isaa dhimma nageenyaa irratti humnoota naannichaa hunda waliin tumsaan
akka hojjechaa ture itti himuun amma haalli magaalaa Geedoo Baladhaa'oo fi Dolow keessatti mudate hojjettoota nageenyaa mootummaa naannoo Jubaalaandii fi bulchiinsa Itoophiyaatti yaaddoo uumeera. Kanaaf immoo waraanni Soomaaliyaa dirqama naannoo kana bahuu qaba jechuun waraanni Itoophiyaa akka akeekkachiise gabaasni Gaarawee kun mirkaneessa. Loltoonni jaanaan hin durfamu kutaalee Geedoo qabatanii buufata UK Geedootti argamu fayyadamuudhaan loltoota naannoo Jubaalaandii irratti waraana banuun aangawoota Itoophiyaa daran aarseeraa jedha Gaarawee online. Kun kanaan osoo jiru humni waraanaa Masrii naannoo sanatti bobbaafamu akka danda'us gabaafame. Kun immoo caalaatti Itoophiyaa aarseera. Humni waraanaa Masrii naannoo sana qubachuun immoo mootummaa Itoophiyaatiif balaa akka ta'e duraanuu shakkamaa ture. Akkuma beekamu waldhibdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti dhalate hordofee bara 2024 gamtaan Afrikaa ergama gamtaa ta'uu Masrii mirkaneessee ture. Kanaanis Masriin amma miseensa ATMIS taateetti. Kana hordofees Masrii waraana guddaa Soomaaliyaatti bobbaaftee daangaa Itoophiyaa irratti siquu barbaaddi. Jaanaan yookaan basaasaa mootummaa Soomaaliyaa kan ta'e Baladhaa'oo keessa jiraachuu kaampii UK fayyadamee waraana Jubaalaandii irratti haleellaa banuu dabrees waraanni Masrii naannoo kanatti bobbaafamuuf jira. Hasaasiin jedhamu baay'inaan mootummaan Itoophiyaa aaree waraanni Soomaaliyaa Baladhaa'oo gadhiisuu qabaa jechuun gaafateera. Aariin mootummaa Itoophiyaa kun Soomaaliyaas aarsee Soomaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma kanarratti wal qabanii jiru jechuun Gaarawee online xiinxala bal'aa maxxansee mirkaneessera. Akka xiinxaltoonni miidiyaa kanatti himanitti loltoonni Itoophiyaa fi humnoonni naannoo Jubaalaandii waraana mootummaa federaala Soomaaliyaa Baladhaa'oo irraa yoo ari'an hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa duraanuu dadhabaa ture gara diigamuutti deemaa jechuun sodaataniiru. Oduu biraatiin wallisaa Caalaa Bultumee irratti yaaliin ajjeechaa cimaan raawwatame. Wallisaa kanarra miidhaa olaanaan gahuus dandamatee yaala argachaa jira jedhame. Caalaa Bultumee jeneraalli biyyaa tokko rasaasaan rukutuun erga himamee dhimmichi ijoo dubbiis ta'eeti jira. Haaluma kanaan aartii Oromoo keessatti maqaa guddaa kan qabu wallisaa Caalaa Bultumee halkan edaa naanna'uma mana isaatti yaaliin ajjeechaa irratti gaggeeffamuutu mirkanaa'e. Sirboota qabsoo dhibbootaan lakkaa'aman uummata biraan ga'uu irraa haga qawwee baatee saba isaatiif qabsaa'utti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maqaan isaa adda dureedhaan kan ka'u Caalaa Bultumee dhufaatii ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad hordofee namoota mootummaa faana hojjetaa turan keessaati. Caalaa Bultumee mootummaa bilchiginaa faana hojjetus akka namoota garii uummata Oromoo irratti roorroo argee nama hin callifne akkasumas ammoo dhugaa uummataa awwaaluudhaaf jecha mootummaa faarsuu hojii nama hin godhanne jedhamuun jajama. Caalaa Bultumee dhufaatii Abiy Ahmad booda sirni Abiy Ahmad sirna Oromooti jedhee waan amanuuf waan sirba qabsoo Oromoo irraayis of qusatee ture. Ta'us ammoo yeroo garii sirboota muraasa mootummaadhaaf keessumaa raayyaa ittisa biyyaatiif kan sirbe yoo ta'u waggaa lama dura ammoo sirba miidhama uummataa agarsiisu tokkos gadhiisanii turan. Kanaas ta'u garuu Caalaa Bultumee waggaa dabre guutummaatti aartii sirbaa dhiiseera jechuun gara amantaatti fuula deeffachuu isaa mirkaneessee ture. Qabsoo uummataa irraa haga jireenya dhuunfaa istuudiyoo sirbaa irraa haga charchiitti godaanuu beeksise. Caalaan waggaa dabre ifatti gama amantaa deebi'uu erga labsee booda dhimma siyaasaa dabalatee waan muuziqaa bal'inaan yoo kaasuu hin dhaga'amu. Namoota siyaasaa tuqurraa eegale haga nama dhuunfaatti tuquudhaanis bal'inaan hin himatamu. Namni qabsoo Oromootiif aarsaa hammana hin jedhamne kaffale kun eda qaamoota quufanii karaa gubbaatti haleelamee miidhameera jechuun yaaliin ajjeechaa cimaan irratti godhameera. Halkan edaa Caalaan rasaasaan akka rukutame bal'inaan kan gabaafame yoo ta'u manuma isaa biratti miidhaa kanaaf saaxilamee jedhame. Ta'us garuu sababiin Caalaan itti reebame miidhaa kana maraaf saaxilamee fi itti fofottoqee ammaaf hin ibsamne. Caalaan haala kanaan yaaliin ajjeechaa yoo irratti gaggeeffamu immoo kun kan jalqabaa miti. Bara 2019 haaluma wal fakkaatuun du'a irraa oolee ture. Warri halkan edaa Caalaa haleele kun eenyu kan jedhu gaaffii namoota hedduuti. EJM haga ammaatti ofiif gummaa oduu kanaa mirkaneessuu baatus namoonni hedduun Caalaa Bultumee kan rukute Jeneraal Tasfaayee Ayyaalootii fi gaardoota isaatii jedhu. Akkuma beekamu Jeneraal Tasfaayee Ayyaaloo amma dura faannoon yeroo Salaalee weerartu meeshaa waraanaa gurguddaa dabarsaa fi nama turee fi raayyaan ittisa biyyaatis uummataaf akka hin dirmanne nama dhoorkaa turedha jedhame. Namni kun koomaandii poostii Salaalee hoogganaa akka tures ibsameera. Kanaas ta'u garuu Caalaa Bultumee miidhaa olaanaan irra gahullee ammatti fayyaan isaa haala gaarii irratti argamam. Oduu biraatiin
Pirezidaantii Tiraampii fi Putiin jimmata dhufu Alaaskaatti wal arguuf beellamatan. Dhiyoo waraana niwukilarii seenuu danda'an jedhamuun kan sodaataman Ameerikaa fi Raashiyaan ifatti wal arguufi jedhame. Haaluma kanaan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraampii fi pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Putiin egeree waraana Yuukireen irratti mari'achuudhaaf jimmata dhufuutti beellama akka qabatan himame. Hagayya 15 akka Putiin waliin wal argan jalqaba kan beeksisan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp yoo ta'an, ergaa isaan miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti dabarsan hordofuun Kireemliinis yaada kana mirkaneessiteetti. Dubbi himaan Kireemliin Alaaskaan Raashiyaatti dhiyoo waan taateef bakki filatame sirriidha jedhan. Dubbi himaan kun itti dabaluudhaan qondaaltonni lameen Alaaskaatti erga wal arganii booda walga'ii lammataatiif Tiraamp Raashiyaatti akka affeeramanii jiraniis ibsan. Dhimma kanarratti Yuukireen daftee yaada kennuurraa of qusatteetti. Oduun kun kan dhaga'ame erga Doonaald Tiraamp waraana kana xumuruudhaaf jechuun waraana Raashiyaatii fi Yuukireen xumuruudhaaf Yuukireen daangaa madda wal dhibdee ta'ee jiru dhiisuu qabdi jedhanii sa'aatiiwwan muraasa keessatti ture. Waraanni weerara Raashiyaan gurraandhala 2022 Yuukireen irratti raawwatteen eegalame kun amma waggaa 4ffaaf deema. Waggaa 3 fi walakkaa oliif daangaa irratti wal lolaa jiraachuu argaa jirra. Lammiilee Yuukireenii fi Raashiyaa hedduun dhumaniiru jedhan Doonaald Tiraamp. Jimmata dabre White House keessatti dhimma kanarratti yoo dubbatan, dhimma baay'ee wal xaxaadha. Kaan kenninee kaan fudhachuudhaaf deemna. Iddoo wal jalaa fudhata waliif deebisuu waan ta'uuf deemudha. Kun lamaan isaaniitiifuu waan gaariidha jedhan. Jimmata dabre gaazexaan guddichi Wall Street Journal akka gabaasetti pirezidaanti Putiinis wayita ergamaa addaa pirezidaanti Tiraamp Steve Witkoff waliin wal argan karooruma kana lafa kaa'aniiru jedhan. Ammoo Yuukireenii fi michoonni isaanii Awurooppaa yaada dhiyaate kanarratti waliigaluu fi dhiisuun isaanii ammatti hin beekamne. Ammatti Puutiinii fi Zeleniskiin gama waliigaltee nageenyaarra ga'uutiin baay'ee walirraa fagoo jiru. Qondaalli gameessi White House tokko jimmata dhufu dureewwan biyyaa wal arguun mirkanaa ta'uu dubbachuun pirezidaantiin Yuukireen Zeleniskiinis walga'ii kana keessatti akka hammataman himanna. Mariin marsaa 3f Turkii Istaanbulitti Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti gaggeeffamaa ture furmaata tokkollee utuu hin fidin hafuun ni yaadatama. Oduu teenya xumuraatiin aanaa illuutti lolaan dargaggeessa ganna 25 ajjeese. Balaan lolaa aanota godina Shawaa Lixaatti babal'achuun lubbuu namaatiif beeyladoota galaafachaa jira jedhame. Haaluma kanaan godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa illuutti lolaan dargaggeessa waggaa 25 ajjeesuu maatii fi jiraataan aanaa illuu tokko Addis Istaandaardiitti himan. Addis Istaandaardi gabaasaarra maxxanseen dargaggoon lubbuun isaa dabre kun maqaan isaa Gara Suulataa yoo ta'u magaalaa Tajjiitii gara ganda keessaa baqatee wareersuudha qodaa manatti hafe fudhachuudhaaf utuu deemuu lolaadhaan liqinfamu obbo Taammanaa Laggasaa abbaan daa'ima kanaa abbaan dargaggeessa kanaa himaniiru. Taateen kun kamisa naannoo sa'aatii 9tti mudachuu kan ibsan obbo Taammanaan garasuu waliin kan deemaa turte mucaan durbaa lolaadhaan liqinfamuu isaa argitee erga iyyiteen booda reeffi isaa baafame jimmata ganama mana amantaa Ortodoksii Madaaniyaalamii Tajiitti sirni awwaalcha isaa gaggeeffamuu dabaluun dubbata abbaan isaa. Qodaa hafe fuuchuudhaaf gara wareersuu qallinaa deeme. Bishaan immoo urufa keessa guutee ture. Inni hin barre bakka gadi fagootti kufee kaleessa reeffa isaa achii baasnee har'a Madaaniyaalamii Tajiitti awwaallee jechuun guyyaa kaleessaa Addis Istaandaardiitti himanii turan. Obbo Warqinaa Abdii jiraataa aanaa illuu ganda muloo Sattaayiiti. Gaafa hagayya takkaa 2025 roobni halkan roobee lolaa lola'een baqatanii Tajii mana barumsaa keessa ijoollee isaanii 9 waliin buufatanii akka jiran dubbatu. Lolaan kun hammaatus namni jalaa bahuudhaaf miliqaa ture jedhan. Kamisa darbe garuu dargaggoo Garasuun balaa lolaa kanaan du'uu isaa mirkaneessan. Garasuun utuma maatii isaatiif asiif achi fiiguu ganda wareersuu qallinaa keessatti lagumti Awwaash isa nyaate reeffa isaas magaalaa Tajjii keessa galchanii har'a awwaalame jedhan. Namoonni balaa lolaa kanaan qeerraa buqqa'anii magaalaa Tajjii jiran rakkoo keessa akka jiran dubbatu. Biyya keessas ta'ee kanneen biyya alaa jiraattan meeshaalee garaagaraa kanneen akka boorsaa, shiitii, jalbaaba, diriyaa, kopheewwan mimmiidhagoo yeroo cidhaatii fi sagantaalee garaagaraatiif oolan, shittoowwanii fi dibataalee garaagaraa bitachuu yoo barbaaddan magaalotaa fi suuqawwan garaagaraa irra deemuun hafee jira. Manuma keessan taa'aa meeshaa gosa barbaaddanii suuraa isaanuu ergaa. Nu immoo mana keessanitti isinii
isiniif finna jedha dhaabbanni hafuutii online shopping. Kennaawwan garagaraa bifa giiftitiin hiriyoota maatii haadha warraa yookaan abbaa warraa akkasuma kaadhimaa keessaniif erguu yoo barbaaddanis homa tokko yaadina lakkoofsa armaan gadii kanaan nu qunnama yookaan karaa telegiraama keenya hafuutii online shopping jedhuun hello nun jedha. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa yoo ta'u magaalota naannoo Adaamaa jiran dabalatee guutummaa biyyaatti tajaajilli keenya isin dhaqqaba jedha. Hafuutii online shopping filannoo keessan yeroo maraa.